Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya Anaannaniin jedhama. Har'a kan waliin ilaallu dookmentii tokko irratti peeji nambarii garaa garaa akkamitti akka fayyadamnu ta'a. Fakkeenyaaf dookmentiin asii gadi argitan kun cover peejii qaba. Garbiraan acknowledgementii qaba, abstraaktii qaba, akkasumallee boodii ni qaba jechuudha. Chapter 1 irraa kan eegalu. Egaa kan nuti barbaanne dookmentii kana keessatti cover peejiin keenya lakkoofsa akkam hin qabaanne barbaanna. Acknowledgementii fi abstraaktiin keenya immoo roomaan nambariitiin akka barraa'u barbaanna. Boodiin isaa immoo lakkoofsa normaaliitiin akka barraa'u barbaanna jechuudha. Steepiin inni jalqaba dookmentii keenya kana sekshinii 3tti hiruudha. Innis dhuma barreeffama cover peejii keenyaa deemuun kiliik gochuun peeji laayootii jala gallee achirraan bireekii tuqna. Bireekii jalatti immoo sekshin bireek kan jedhu jira. Isa jalatti immoo next page kan jedhu tuqna jechuudha. Isaa booda barreeffama keenya sirreessuu qabna. Ol butuu qabna jechuudha. Haala kanaan ol bunna. Amma sekshinii tokkotti hirree jirra. Sekshinii inni lammaffaa immoo bakka kanatti tuquun ammas isteepii maduraa irra deebina jechuudha. Page layout, break, next page jechuudha. Inni taanu barreeffamicha sirreessuudha. Ol butuu haala kanaan ni sirreessina jechuudha. Amma barreeffama keenya sekshinii 3tti hirreera jechuudha. Egaa kan nuti barbaannu peeji nambariin keenya sekshin 2 irraa akka jalqabu waan barbaannuuf peeji nambarii irratti hojjenna jechuudha. Sekshin 2 kanarratti barreeffama isa jalqabaa sekshin 2 ta'eera select gochuun yookaan gurraachessuun insertii jala gallee peeji nambarii kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf peeji nambarii jala bootamii filachuu dandeenya. Peeji nambariin keenya jalatti akka barraa'u yoo barbaanne jechuudha. Garuu akkuma asii irratti argitan kana cover peejiin keenya irras lakkoofsi waan jiruuf isa balleessuudhaaf link to previous jala deemuun peeji nambarii isaa cover peejii irra galee kana select goone delete goona jechuudha. Isaa booda heederii keenya ni cufna. Inni taanu acknowledgementiin keenya lakkoofsa tokko irraa ka'uu osoo qabu 2 jedha. Inni taanu 3 jedha. Chapter 1nis 4 jedha waan ta'eef sirrii waan hin taaneef amma immoo dhuma sekshin 2 deemnee lakkoofsa isaa jalatti tuquun ammas link to previous deemna jechuudha. Isaa booda no jechuu qabna. Achirraan acknowledgementii yookaan peejii lammaffaa jedhu isa jedhu kana formaat gochuu qabna jechuudha. Isas peeji nambarii jala deemuun formaat goona. Akkasii gadi argitan kana formaat peeji nambar kan jedhu jira. Isarra kiliik yeroo gootani sin filachiisa. Fakkeenyaaf acknowledgementiin keenya roomaan nambar 1 irraa akka ka'u ijaa barbaannuuf
mallattoo xiyyaa asii gadi agarsiisu kana yeroo tuqnu nu filachiisa. Isaa booda dookmentii kanaaf roomaan nambarii filannee jirra. Isaa booda start at kan jettu jirti. Ishee roomaan nambar 1 irra keenya jechuudha. Isaa booda okay yeroo jennutti section 2 keenya roomaan nambar 1 irraa ka'ee amma roomaan nambar 2tti nu ta'a jechuudha. Inni itti kan chapter 1 kana edit gochuutu nu hafa. Isas irratti select gochuun insertii jala deemnee page numberii jala format page number kan jedhu tuqna. Isaa booda ni filanna. Lakkoofsuma normaalii ta'e 1 2 3 jedhu irraa akka ka'u barbaanna. Isaa booda start jala deemuun number 1 irraa akka ka'u gochuun okay jenna jechuudha. Okay yeroo jennutti akka asii gadi argitan kanaan chapter 1 keenya page 1 irraa nu ka'a jechuudha. Egaa akkuma barbaannetti sectionii 3tiin nu kaa'uu danda'eera jechuudha. Step inni itti aanu wanta amma page numberiitti kennine kana table of content hojjechuufidha. Yeroo baay'ee table of content keenya abstractiitii gaditti akka argamu barbaanna jechuudha. Egaa page table of content page haaraa irra akka galu waan barbaannuuf dhuma section 2 kanarra deemnee click gochuun blank page yookaan page haaraa tokko fidanna jechuudha. Double click yeroo goonu page haaraan haala kanaan nu dhufa jechuudha. Fuulduraan click gochuun gara reference deemna jechuudha. Reference jalatti table of content arganna. Isarratti click yeroo goonu automatic table 1 automatic table 2 jedhee nu filachiisa. Automatic table 1 yoo filanne haala asii gadi argitan kanaan automatically table of content keenya nu fida jechuudha. Egaa kanarraaf qabna sumarratti xumurree jirra. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha turtii gaarii isiniif haa ta'u.